Nagaan waaqayyoo siniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii egaan guyyaa har'aa ganaa galgala connectioniin akkana didee post isinii godheen ture amma garuu jaalala waaqayyoo taanaan seenee jira ammas connectioniin isaa rakkisaa yoo ta'e iyyuu nan yaalaan jira kanaaf galaa share godha daddabarsaa har'a nan karadhaa namootaaf nan karadhaa Nankaradha jedheera wanta ta'eefi galaa share godhaa daddabarsaa eebbifamaa seenaa diinni edda galgala baay'ee connectioniin na rakkisaa ture amma sa'aatii 8 ture amma 8 daqiiqaa 20 ture amma connectioniin dinnaan dhiisee ofii kootii kadhadhee rafe kanaaf amma immoo dhiisuun barbaadu kadhachuun barbaada namootan kadhadhuuftu jira namoota waaqayyo guyyaa irraa hin hiikamtu dhee yaadeetu jira kanaaf sheer godha olii daddabarsaa eebbifamaa sheer godha daddabarsaa naman qaqqabne qaqqabsiisa eebbiun kan keessan waaqayyo karaa keessan nama tokko qaqqaba waaqayyo karaa keessan nama tokko hiika waaqayyo karaa keessan nama tokko argata waan ta'eef daddabarsaa eebbifamaa eebbifamaa daddabarsaa ammallee daddabarsaa gara sagalee waaqayyo dubbachuutti waan seenuuf namoonni galuu qabu namoonni seenuu qabu erga namoonni seenanii booda sagalee waaqayyo dubbachuu jalqaba namoonni seenuu qabu galuu qabu anaaf daddabarsaatii isa booda sagalee waaqayyo dubbanna hin qarannaa jechuudha sarkiin isinii kaa'e sanaan bilbiltoroon bilbilaa isiniin jedhu warri bilbiluu hin dandeenye Itoophiyaa keessa kan jirtan immoo amma nama 10 an bilbileen kadhadhaa namni 10 miskoolii naa godha jechuudha namni 10 miskoolii naa godha namni 10 miskool yoo godhu ani immoo bilbileen achi bilbileefiin kadhadhaa fi sababni isaa yeroo kana haala ulfaataa keessa jirra yeroo kana namni ammuma danda'e namoota qabu wal gargaaruudha kanaaf kadhata warri barbaadan ana bira kadhati waan jiruuf kadhata barbaadan immoo dhabuun isinirra hin jiraatu silkii an isinii bilbileetan akkasin isinii kadhadha wanta ta'eef milikkita gootoroon godhaa isiniin jedhu rakkinni hin jiru isa booda immoo qalbisa itti deemaa amma nama 20 nama 30 deemna waaqayyo gaafa nu gargaare immoo egaa gargaarsa waaqayyoon hunduu hin danda'amu wanta ta'eef kanaaf daddabarsaa maakaatarraa baashee dhaboos waaqayyo guyyaa kana yookaas simbira halkan ta'e halkan kana waaqayyo yeroo eebbaa yeroo addaa isinii kenna waaqayyo yeroo addaa isinii kenna yeroo eebba addaa isinii kenna waaqayyo akkuma mata duree irratti argitan waaqayyo siif gaddee imimmaan keessa irraa qaadha mata dureen qoarraa waaqayyo namoota baay'ee irraa imimmaan utuu haquunatti argameera namni imbo'a namni sababa bu'uuf qaba namni gaafa rakkatu kan isa baasu imimmaan isaa qofa yoo dhugaa qabaatee simbo'a yoo dhugaa dhabee simbo'a yoo namni irratti ka'ee simbo'a yoo namni namarratti ka'es garuu haa ta'u maleessa waaqayyo isa kam ilaala imimmaan laphee kee irraa isatti boostu dhugaa dhabdee isatti boostu boo'icha hamaa jala warri jirtan waaqayyo irra butee akkas hin baasu natti dhaga'amaa jira kanaaf daddabarsaa ammaa kaataaraa baadiyyaa boos waaqayyo imimmaan koonarraa qadhaame waaqayyo imimmaan koonarraa waaqayyo arra imimmaan koonarraa isa waggaa dheeraa boo'e waaqayyo imimmaan koonarraa boo'ichin ta'u edii dubbadhu deebisee boo'ichin ta'u ofii kee irratti dubbadhu deebisee boo'ichin ta'u jireenya koo irratti boo'ichin ta'u gaa'ila koo boo'ichin ta'u biyya koo boo'ichin ta'u hojiin hojjedhu boo'ichin ta'u hin ta'u edii ofirratti dubbadhu hin ta'u waaqayyo boo'ichi imimmaan lakkaseedha waaqayyo hin boo'in jennaan bara baraan hin boossu waaqayyo hin boo'in jennaan bara baraan hin boossu waaqayyo imimmaan sirraannaan bara baraan imimmaan sirratti hin argamu waaqayyo si fayyimnaan dhukkubii irraa fayyite sanaan deebitee dhukkubfatta
waaqayyo nama tokko qaqqabachuu barbaada. Waaqayyo boleettii tokko qaqqabachuu waan barbaaduuf har'a sagalee kan ergaa kanan isinii dabarsa. Ergaa kanan isinii dabarsa. Ergaa kanan isinii dabarsa. Lafa rixxan kan dhabdan. Waan qabattan kan dhabdan. Abdii kutannaa maa keessa kan jirtan. Akkaman godhattanii sodaa guddaa jala kan jirtan. Tu dhugaa qabdanii dhugaan keessan kan ukkaanfame. Boo'ichatti yeroo keessan dabarsaa kan jirtan. Gooftaan akka jedhii dubbadhu eenyummaan kee sirraan haqa. Inni amantu sagalee waaqaa. Ergaa namoota waaqayyootti dhufu namantu. Ergaa namoonni waaqaa dubbatan namantu amana. Eenyummaan kee sirraan haqadha gooftaan. Barreeffadhu. Waaqayyo natti dubbateeru guyyaa irraa qabadhu. Akka baranjiitti 25 natti fakkaata. Qabadhu barreeffadhu. Waaqayyo akkas naan jedhe eenyummaan kee sirraan haqa naan jedhe barreeffadhu. Eenyummaan kee sirraan haqa. Dhageeffadhaa. Namni nuyi jaallannu tokkoyyuu gaafa eenyummaan keenyaafu akkam nu jaallachiisa yookaas akkam nutti tola. Namni nuyi jaallannu tokko yookaas namni nuyi mararsiifannu tokko abbaa keenya ta'u warri dubartoota abbaa manaa keessana ta'u warri ijoollee immoo abbaa keessan haadha keessana ta'an ilma kottu intala kottu jedhanii eenyummaan gaafa sinirraa qanammamtu sin gammachiisa. Waaqayyoonni waaqaaf lafa uume. Al takkaa namarraa qee kan namar biraan deebine. Al takkaa nama gargaaree si gargaaree dhanii gara boodaa kan hin deebine. Akkas jedhii dubbadhu naan jechaadha. Eenyummaan kee sirraan haqadha waaqayyo. Mahadala goza badiabo. Ropasa katarabashida bosoko borabadaba. Nama siidalu kan nabdi. Nama siidalu kan nabdi. Akkasitti aannan yeroo abbaa manaan itti geessu yeroo ijoolleen namoonni adda addaa itti geessan akkasitti dhoksaa garaa koon waaqatti madhaa na dhiisa. Gara girgiddaatti galagalte dhoksaa garaa koon waaqatti madhaa na dhiisa. Dhoksaa garaa see kan dubbisuu danda'u. Boo'icha mimmaanii ija qofa miti boo'icha garaa boo'icha laphee dubbisuu kan danda'u. Isa jaallee namni kamiyyuu arga. Dhugaadhaanis bo'a sobaas bo'a namni numa argasa jaa. Isa garaa garuu waaqa qofatu arga. Waaqayyo irra akka jedhaa jedhu. Isa garaa kee keessaa sana argeera. Eenyummaan kee sana argeera. Arra deebiin itti kennana waaqayyo. Lokko posoto roboosee abbabbaashiidhaabo. Eenyummaan keetti waaqayyo deebiin godhedha. Deebii dubbadha biratti eenyummaan koo waggaa dheeraatiif arra deebiitu taa'edha. Dubbadha. Eenyummaan koo waggaa dheeraatiif arra deebiitu ta'a. Eenyummaan koo waggaa dheeraatiif arra deebiitu ta'a. Boosee abdii kan nabdu. Boosee waan gootu kan nabdu. Waaqayyoon jiruu laata kan jedhu jira waaqayyo. Sagaleen amma isinii barreesse kana irratti Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 11 irratti mandara Naayin keessatti haadha hiyyeessaa tokkotu tureedha sagalee waaqaa. Haati hiyyeessaa kun mucaa tokkittii qabdi. Akka aadaa saba Israa'elitti haadha hiyyeessaa jechuun abbaa manaa kan hin qabne jechuudha. Gamoo ammama qabaattu loon ammama qabaattu qarshii guddaa mana baankiitii illee yoo qabaattu abbaa manaan qabdu taanaan hiyyeessa dhamti. Aadaa saba Israa'el kun hiyyeessa dhamti. Abbaa manaan qabdu mucaa tokkittii qabdi. Iddoo mucaa kana iddoo abbaa manaatti ni ilaalti. Iddoo eessumaatti ni ilaalti. Iddoo obboleessaatti ni ilaalti. Iddoo hundumaatti ilaalti. Guyyaa tokko garuu du'i jalaa fudhata. Ergaan sii qaba. Kanatti hin dandeenye dhufee kan sirraa fudhata. Harka keerraa kan fudhatame. Tajaajila keerraa kan fudhatame. Hojii keerraa kan fudhatame. Gaa'ila keerraa kan fudhatame. Ganama kana yoo simbiraa galgalatee immoo galgala kana sii deebi'a. Waaqayyo nan deebisachaa jira. Jedhi naa deebi'anii dubbadhu. Naa deebi'anii. Dubbadhaa. Humna na caalanii kan na jalaa fudhatan naa deebi'aadhaa dubbadhaa. Ergaa nama dhuunfaati kun. Wanta hin dandeenyeen kan na jalaa fudhatame naa deebi'aadhaa.
humna koo waan caaluun kan na jalaa fudhatame naa deebi'aa jedha. Waaqayyo sinii deebisaa. Dubbadha Waaqayyo naa deebisadha. Waaqayyo naa deebisa. Dubartiin kun abdii kutannaa keessatti mucaan jalaa du'eera. Nama du'e immoo awwaaluu qaba. Boolla qotanii fixanii sadumaa awwaaluudhaaf qophaa nama furtaanii reeffa isaa baata. Ergaa tokkoon isinitti himu. Biyyuma eessaati iyyuu namni gaafa du'u kiiloomeetira baay'een deemamu. Muraasa. Qalbisaa yoo deeman sa'aatii tokko deemamu. Qalbisaa yoo deeman. Lafti boolli mucichaa qophaa'e dhiyoodha. Warri awwaaluuf kaan immoo qophaa'aniiru. Fuudhanii utuu awwaaluu dhaqaa jiranii Yesuus kiiloomeetira baay'eerraa fiigee ariifate ariitiidhaan dhufee boollaaf mucaa gidduu gale. Ergaan sii qaba. Siif salphina kee gidduu harki abbaa keetii Yesuus galeera. Ameen jedhi fudhadhu. Siif salphina kee gidduu harki Yesuus galeera. Barreessi. Naaf salphina koo gidduu harki Yesuus galeera. Dubbadhu. Naaf salphina koo gidduu harki Yesuus galeera dubbadhu. Makata afuran taa dubbadhaame biratti. Naaf salphina koo gidduu harki Yesuus galeera. An argeera. Salphinni maalaaf akka fakkaatu argeera. Salphina diinni qopheesse argeera. Abdii kutannaa diinni fidu argeera. Harka abbaa kootii immoo argeera. Gidduu gale. Gaafuma dhufu hin dhufe. Dhufee isuma deemee dhufu warra reefficha baatee deemuun dhaabadhaa jedhe. Waaqayyo irra waan kee baatee gara awwaaluutti kan deemu iddoo inni jiru dhaaba. Hin dhaabata. Iddoo jiru dhaabata. Waaqayyo dhaabadhu na hin dhaabatamu. Poolisiin tokkoyyuu dhaabadhu namaan jennaan namni hin dhaabata. Waaqayyo immoo isa humna si caalee jabina karaa adda addaatiin si caalee waan kee fuudhee awwaaluutti deemaa jiru har'a ganama kana warri simbiraa galgalaa immoo galgala kana Waaqayyo dhaabadhu jechaaniira. Hin awwaaltu. Mucaan koo hin awwaalamtu. Waan mucaa kootii hin awwaalamu. Waan mucayyoo kootii hin awwaalamu jedha Waaqayyo. Hin awwaalamu. Dubbadha afratti hin awwaalamudha. Biliis ergaa kana irratti dhufaa jira. Afratti dubbadha hin awwaalamu. Waan koo hin awwaalamu anis hin awwaalamu. Waantan itti boo'e sanaaf deebi'ee nan kolfa. Waantan itti boo'e sanaaf deebi'ee nan gammada. Gaafa rakkatan waan rakkinaa ba'an hin fakkaatan. Gaafa salphatan salphinni waan namarra darbu hin fakkaatu. Ergaan sii qaba. Sagaleen amma isinii dubbadhe kun sagalee qoosaa miti. Sagaleen amma isinii dubbadhe kun sagalee callumadhanii haasaanii dhiisan miti. Sagalee humna qabudha. Sagalee humna qabu. Akkasitti lafa kaa gaafa dhufu lafa kaan. Mucaan sila du'aa reeffa jedhamaa ture. Warri baatan immoo awwaaltota warri jedhaman. Namni tokko gaafa du'u maqaan isaa Geetaachoo haa ta'u guddataa ta'u maqaa kamiinuu qabaatu reeffa jedhamu malee maqichaan hin waamamu. Reeffi baheeraa manaa jedhama. Reeffi manaa baheeraa jedhama. Inni ganama reeffa inni awwaaluu dhaqaadhaan saayitii daqiiqaa muraasa booda reeffa ture warra baatan irra taa'ee obbare. Eessaan dhadhattu. Ergaan sii qaba. Waggaa darbee fayyaa taatee akka reeffaa sirratti haasaa kan turan. Ji'a darbee fayyaa taatee akka reeffaa sirratti haasaa kan turan. Kudharfan darbee akka reeffaa sirratti haasaa kan turan. Ergaan sii qaba. Nagaa taatee warra reeffa siin jedhan irratti dubbachuu jalqabda sii gadi. Waaqayyo humna sii kenna. Waaqayyo humna sii kenna. Waaqayyo yeroo sii kenna. Makaataa baadiyyaa loozaa baataa. Waaqayyo yeroo naaf kenna dubbadhu.
waaqayyo yeroo naaf kenna. Eessaan nattu gaafadan kaa lafannaan lafa kaan. Yesuus akkase ati dargaggeessa cimaa nana jedheen. Jalaa jecha Yesuus ulfaadhu gooftaaf. Ati dargaggeessa cimaa nana. Ati dargaggeessa jabaa nana. Nama jabaa du'i fudhachuuf kaataa jedha. Ilaa akkasiin jedha ani hin jiru kan jettu ati dargaggeessa cimaa nana siin jedha Waaqa. Ati dargaggeetti cimtuu nana siin jedha Waaqa. Diinni kan sirratti murteesse. Diinni kan sirratti murteesse. Diinni kan sirratti jissee jiru. Ani si'achi jiraadhu kan jettu erga addaa jira. Akka diinni kee jedhu miti. Ati dargaggeessa cimaa nana. Ati dargaggeetti cimtuu nana. Ati abbaa cimaa nana. Ati haadha cimtuu nana. Siin jedha gooftaan. Cimtu. Ija diinaan gaafa laalamtu waa biraadha. Ija ofii keen gaafa laalamtu waa biraadha. Ija waaqa keen gaafa laalamtu immoo waa biraadha. Ija waaqa keen gaafa laalamtu kan biraadha. Ija waaqa keen gaafa laalamtu jabaadhati. Maaliif sitti fakkaata? Waaqayyo ijoollee isaa jabeessuu barbaada. Waaqayyo ijoollee isaa cimsee dhaabuu barbaada. Waaqayyo ijoollee isaa harka qabuu barbaada. Waaqayyo ijoollee isaaf humnattiin gaara ba'an kennuu barbaada. Diinni hin dandeessodee kan ajjeese. Diinni hin dandeessodee abdii kan kute. Diinni hin dandeessodee si'achi nama hin taatu kan jedhe. Gooftaan dhufee ati jabaa nana jedhaan. Argitanii Geediyooniin. Geediyoon sodaataadha. Ilaalcha namaanis sodaataadha. Ilaalcha isaatis sodaataadha. Garuu ilaalcha ergama waaqaatiin immoo adda. Waaqayyo ergamaa isaa erge ati looftu jagna nana jedheen. Jagna Geediyoon. Ilaalcha namaan sodaataadha. Ilaalcha waaqayyoon jagna Geediyoon. Ilaalcha namni isinii qabattanii iddoo gadi hin dhiisina. Ilaalcha namni isinii qabattanii abdiin kutatina. Ilaalcha namni isinii qabattanii ofirratti murtoon fudhatina. Ilaalchi waaqayyoo maal fakkaataadhaati ilaala. Ilaalchi waaqayyoo naaf qabu maal fakkaata? Yeroo tokko tokko namni na jibbeera, namni na jaallatu, bakka namni na dhiiseera, an jiraachuun barbaadu. Waa tokko isinitti hima. Yeroo tokko tokko addunyaa hunduyyuu nama jibbuu danda'a. Garuu waaqayyo addunyaa hundumaa deeggara miti. Ofii isaa jiran ulaagaalee mataa isaa qabu, ulaagaalee namaan hin gaggeeffamu. Namni guyyaa tokko isa gorsa hin beeku. Hin gorsa nama. Mee of ilaalaa. Ilaalchi waaqayyo naaf qabu maali? Waaqayyo anaan maal jedha? Gaafa ija waaqayyoon ilaalamu ani bulaan maalan fakkaata? Maqaa keessan dhaatis immoo ija waaqayyoon gaafa ilaalamu ani maalan fakkaata? Kana laphee keessantu ibsa bara. Laphee si waaqayyoof qabdan. Laphee si waaqayyoof dhugaa beeku. Namni kamiyyuu dhugaa beeku. Ammam yakkamaa yoo ta'e illee namni laphee waaqayyoof qabu beeku. Waaqayyo immoo laphee sana ilaala waanta ta'eef. Lafa kaa jedheen hubadhaa. Warri mucaa kana awwaaluu dhaqan haadha mucaa kanaa wajjin haati mucaa duukaadhatti waanta ta'eef awwaaluu deemaa jiru. Warri manatti hafan immoo jiru. Qopheen qophaa'aa jira. Mana keessa jiru. Bakka mucaan du'eera kan hin beeku kana ture namni. Ergaan sii qaba. Naannoo keetti waanta ta'e hin beekne baran sirratti ta'uu jalqaba. Waan nama irratti argite hin beekne mana keetti ta'uu jalqaba. Waan gaarii ta'uu jalqaba. Ameen jedhe. Jedhe ofirratti. Wanta naannoo kootti zarii koo keessatti lammii koo keessatti ta'e hin beeknetu anaaf ta'uu jalqaba ni dubban. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sii ta'a. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sii ta'a. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sirratti jabaata. Maqaa Yesuus Kiristoosiin siif hojjeta. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sii raawwata. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sirratti ta'uu jalqabeera. Wanta ta'e hin beeknetu ta'uu jalqabe. Kana dura kee hin beeku namni. Abdiin hin jiru. Yesuus akkasani kaalafe makatara bajada bosa. Kaalaf eessaan naqxu. Yeroon isaan geenye. Awwaalamuuf yeroon isaan geenye. Du'aaf yeroon isheen geenye na waaqa. Du'aaf yeroon keen geenye diinni kan sitti mure. Murtoo du'aa sana sirraan kaasa na waaqa.
biyyi lafaa kan sirratti mure, namni foonii kan sirratti mure, sirraan kaasa dawaan. Sirraan kaasa. Dubbadoo ofirratti narraa kaasa. Waan biyyi narratti mure, biyyi lafaa kan narratti mure, seexanni kan narratti mure, foonni kan narratti mure, anoo fi koo kan ofirratti mure, Waaqayyo har'a narraa kaasanii dubbadhu. Lakkaaddaa booza bala bala baashiidha. Narraa kaasa. Lafa kaa gaafaadhaan lafa kaa. Waa biraan dubbadhu. Sireetti bu'e. Muka ta'u sibiila ta'u. Sireetti bu'e. Siree mucaatti bu'e. Mucaan lafaa ka'ee taa'e. Amma direction karaa jijjiire. Deemsa jijjiire. Sila gara awwaalaatti amma gara manaatti. Waaqayyo deemsa kee jijjiira. Deemsa kee jijjiira. Gara badiisaatti deemaa kan jirtu. Gara du'aatti badaa kan deemaa kan jirtu. Baduudhaan murteeffachaa kan jirtu. Iddoo gadhiisuun murteeffachaa kan jirtu. Du'a gojumaatee kan jirtu. Ani hin jiraadhu kan jirtu. Biyya rakkisaa keessa kan jirtu. Dhugaa dhabdee kan jirtu. Awwaalamtee kan jirtu. Mana hidhaa keessa ta'u. Mana hidhaa keessa kan jirtu. Hidhaa sicha ijaan mul'atu ta'uu danda'a. Hidhaa ijaan hin mul'anne ta'uu danda'a. Hidhaa jala kan jirtan. Abdii kutattanii kan jirtan. Namni hundumtuu kan isin gane. Firri kan isin gane. Namni isin abdattan kan isin gane. Waaqayyo karaan jijjiirachaa jira. Karaan jijjiira. Waaqayyo anaaf jedhee karaa jijjiira dubbadhu. Waaqayyo anaaf jedhee karaa jijjiira. Waaqayyo siif jedhee karaa jijjiira. Karaa jijjiirama. Gara manaatti awwaalli qotame abbaa barbaadee nyaatu malee mucaa jabaa kana nyaatu ni waan. Abbaa barbaadee nyaatu. Akkana sagalee Waaqayyo qooda kee Israa'el dabarsee orma kennaa. Abbaa barbaadee nyaachuu danda'a. Garuu nama Waaqayyo keessatti waa arge nama jabaa tokko jira. Nama Waaqayyo baasuu barbaadu tokkotu jira. Nama Waaqayyo oolchuu barbaadu tokko jira. Waaqayyo si oolcha. Afura qorratti baay'inatti dhagaamaar. Biyya hamaa keessa kan jirtan. Biyya wangeelaaf nama riyaatan keessa kan jirtan. Dhugaan keessan bareedaa jala kan jirtan. Manuma jireenyaa keessa jirtu ukkaanfamaa kan jirtan Waaqayyo garmalee natti fidaan jiru. Waaqayyo akka jechaa jira. Karaan jijjiira. Ati waan hundumaanuu gara du'aa argitee ta'an immoo karaan jijjiire. Namni kun reeffa sila namaan baatamee dhufe. Amma garuu gara manaatti ofiin. Firri fagoo, firri dhiyoo, boo'ichaaf gaafa dhufan dubbiin akka duraa miti faaruu ta'eera. Faaruu ta'eera. Faaruu ta'eera. Faarfannaa ta'e. Gaddi argitee jirtu gara faarfannaatti deebi'eera. Boo'ichiti bu'aa jirtu kun gara gammachuutti jijjiirameera. Boo'ichati bu'aa jirtu kana ilaala gahi. Boo'ich maakaatarraa baasee daboo. Lubara shii alaku zamanta. Ilaa boo'ichati amma bu'aa jirtu kana Waaqayyo gammachuuttan jijjiiraa jechaa jira. Gadda haalelluuyi. Gadda amma hudheessi qabee jiru kan gara ulfinaattan jijjiira gammachuuttan jijjiiraa jechaa jira gooftaan. Ilaa akkasiin jira gooftaan akka boossetti naftu si gaddeera imimmaan keessa irraa naqaa'e. Kitaabni qulqulluun maal jedhe? Ho'ee fi hin boo'in jedheen. Ho'ee fi hin boo'in jedheen. Gaddee fi utuu imimmaan irraa naqin iddoo isee boosisu fayyise. Ergaan sii qaba. Madaa si boosisu sun fayyeera. Maatii kee keessaa madaan si boosisaa jiru fayyeera. Gaa'ila kee keessaa madaan si boosisaa jiru fayyeera. Jireenya amma jiraachaa jirtu, hojii amma hojjechaa jirtu kana keessaa imimmaan kan si boosisu boo'icha amma hamaa keessa jirtu kana keessaa Waaqayyo madaa atan malaaltee boosu kana madaa sana fayyiseera. Madaan sun fayyinaan boo'ichi hin jiru. Madaan sun si fayyinaan boo'ichi hin jiru. Madaa sana Waaqayyo fayyiseera. Jedh madaa koo Waaqayyo fayyiseera.
Madaan kee fayyeera. Madaan jireenya kee fayyeera. Madaan hafuura kee fayyeera. Madaan gaa'ila kee fayyeera. Madaan hojii kee fayyeera. Fayyeera madaan koo fayyeera. Madaa salaan argamu qofa laaltu. Kana laal argamu sin fayya. Isa keessaan dubbachaa jira. Kana hundumaafuu Yesuus qoricha. Madaan kee fayyeera. Akka amantii kee sii ta'eera. Madaan ganama si boosisu. Madaan guyyaa si boosisu. Madaan galgala si boosisu. Fayyeera. Madaan koo fayyeera ofirratti dubbadhu. Madaan kee fayyeera. Deebiste mahadala guzaba. Deebiste maqaa Yesuus Kiristoosin madaa kanaan hin boostu. Waaqayyo gaafa madaa fayyisu immoo godaannis isaan jiru. Raawwatee iddoo isaa dhabamsiisa. Ilaa dargaggeessi kun deebi'ee hin duune du'eera. Bara baraan du'aa fe miti du'eera. Garuu du'i yeroo sanaa yeroo isaa miti. Yeroo kee malee hin duutu. Diinni kan sirratti murteessu. Diinni yeroo baay'ee hojiin isaanii guddaan yeroo malee nama ajjeesu. Wanti waaqaa si keessa jira taanaan abdii si kutachiise tokkoon akka of ajjeeftu. Tokkoon akka namni si ajjeesu. Tokkoon akka balaa konkolaataan balaa adda addaatiin duutu. Tokkoon kuftee akka duutu barbaada. Ergaan sii qaba. Maqaa Yesuus Kiristoosiin harka diinaa kan hundumaatti fayyadamu jireenya keerraa maatii keerraa kaaseera ganamaan. Ka'eera narraa. Narraa ka'eera. Jireenya koorraa ka'eera. Hojii koorraa ka'eera. Madaadii inni sirratti gati sirraa kaaseera. Firoo tokko kan namaaf dhimmu Yesuus qofa. Kan namaaf gaddu Yesuus qofa. Namni hidhii xuuxuu qofa beeka. Wayii anaa nyaatu jechuu qofa beeka. Kana garas waan godhu qaba. Waaqayyo garuu anaa nyaatu hin jedhu. Jabaadhuunsaa boolla kee bana. Boolla awwaala kee bana. Jabaadhuunsaa madaa kee iddoo isaa balleessa. Ho'ee fi hin gaddin jedhee. Gooftaa Yesuus Kiristoos akkuma nuyi irra doogayii boo'icha dhaqee beeka. Eessattuu lafa du'e hundumaattuu deemee beeka. Nin gadde garaansa namaa gadda. Boo'icha doogayis awwaalchas lafa boo'ichaa dhaqee beeka. Garuu guyyaa tokko nama tokko awwaalee galee hin beeku. Sin garuu awwaaltanii galtu. Miti. Nama boossanii wayyattaman godhaa. Namni hundumtuu gaafa lafa du'aa dhaqu akka du'u namatti hima. Akka du'u namatti hima. Nusin duunaa jabaadhuu jedha. Ani nan du'aa. Yesuus garuu jiraataadha waanta ta'eef. Du'a mo'uu waan beeku. Du'a waan mo'uu. Ani nan du'aan jenna nan du'aan kaasaa. Lafa dhaqe hundumaatti boo'ee nama waalee galee hin beeku Yesuus. Warra boo'an imimmaan irraa qa'e. Isa awwaalamuu dhaqe awwaalaa deebise. Isa qarqara boollaa gee boollarraa deebisa malee Yesuus guyyaa tokko mana boo'ichaa dhaqee boo'ee nama awwaalee galee hin beeku. Kanaaf gaafa gadditu si wajjin gaddan dhiifama tokko. Gaafa gadditu si wajjin gadda. Gaafa boossu si wajjin bo'a. Mahadala ziyabo. Deebise. Gara manaatti deebi'an. Boolliin duude. Waa'ee Laazaar waa tokko isinitti hima. Yesuus yeroo Laazaariin mataan isaa dhukkube yeroo dhadhna waa qabaate Yesuus qaqqabuu hin danda'a. Yesuus hin qaqqabu. Qaqqabuu danda'a Yesuus. Garuu gaafa guyyaa tokko inni awwaalame qaqqabuu hin danda'a.
guyyaa itti dhiphachaa jirtu kun yaa waaqayyo arra naa kottu kan jettu guyyaa isaa miti. Guyyaa isaatti nafun. Alkannati yaa waaqayyo hin jirtu jettu alkan keeti alkan isaa miti. Alkan isaatti nafun. Alkan waaqa alkan isaa sii ga'eera. Guyyaan isaa sii ga'eera. Guyyaa tokko Alaazaar awwaalamee boolla keessa ture Yesuus jira. Guyyaa lammaffaas Yesuus hin dhumne. Sadaffaa Yesuus hin dhumne. Arfaffaa irratti dhufe. Maaliif? Akka aadaa saba Israa'elitti namni guyyaa sadii dabarraan iji isaa akka aadaa saba Israa'el miti. Biyya eessaattuu namni kamiyyuu yoo du'u guyyaa sadii dabarraan iji isaa buruqeera. Qaamni isaa hojjetu hundumtu iddoo dhabadeera. Yesuus kana eega. Ergaan sii qabe. Abdii kutattee itti taanaan of hin ajjeesin. Abdii kutannaa garri dhumaa Yesuusin qabachuudha. Abdii kutannaa inni dhumaa gara Yesuusitti fiiguudha. Malee abdii kutannaa inni dhumaa mana Yesuus keessaa ba'u miti. Abdii kutannaa inni dhumaa mana Waaqayyoo yaada Waaqayyoo gadhiisanii deemu miti. Abdii kutannaa inni dhumaa Yesuusin qabachuudha. Argitanii dubartii waggaa 12 dhiigni ishee roobe sun waggaa 12 guutuu dhiigni ishee roobe waggaa 12 guutuu dhukkubaa ture 12 kana guutuu isheenis of yaalaa turte. Takka mana yaalaadhaatti takka gamanatti takka gamatti ogeessonni qorichaa tokkollee namni ani si'achi abdii qabu jettee hin cimne immoo. Ani si'achi abdii qabu jettee bakka du'aaf of hin qopheessine. Maal jetti sinti waggaan? Yoon shaashara wayyaa isaatii qabadde rakkina waggaa 12 gatee hin kaa'u. Sadhuma abdii kutannaadhumaa keessa hiikamsa jira. Ijoolleen Waaqayyoo abdii kutatanii hin badan lafarraa. Ijoolleen Waaqayyoo abdii kutannaadhaan lafarraa hin badan. Yoon shaashara wayyaa isaatii qabadde nan fayya. Yoon shaashara wayyaa isaatii qabadde nan hiikama. Fayyinan naa ta'a jettee murteeffatte. Namoonni akkas hin beektan Yesuus yeroo biyya lafaarra ture namoonni barbaacha adda addaa qabu. Tokko Yesuus biddeen xiqqoo waan baay'isuuf Yesuus biddeen baay'isadheetu biddeen nyaachuuf kan duukaa deemu jiraachuu danda'a. Tokko immoo dhugaamatti fayyee hawaasa gidduutti dabalamuu kan barbaadu jira. Tokko immoo callumadhe dinqii ilaaluudhaaf kan waldaa deddeebi'u birayyuu jira mitiire. Callumadhe gimgamaadhaaf madaaluudhaaf gara Yesuus duukaa kan deemu jira. Seera hidhate seera qabattoo isaa godhate. Iseen garuu akkasitti gara dhumaa booda jirti garuu akkasitti aan shaashara wayyaa isaatii qabannaan nan fayya. Shaashara wayyaa Yesuus jechuun faabrikaa addaatii dhufe miti. Isuma hawaasi naannoo uffata. Garuu ulfina isarra jiruuf shaasharri isaa fayyisa. Garuu dibata humna isarra jiruuf shaasharri wayyaa isaa fayyisa. Amantiin sees murteessaadha. Amantiin see murteessaadha. Akkasitti shaashara wayyaa isaa gaafa qabattu Yesuusitti dhaga'ama. Humni tokko na keessaa ba'eera jedhee gaafa natti bu'ee bartoota warra isatti dhiyoo jiran namni tokko miillaan dhiyoo jira garaan fagoo jira. Amantiin fagoo jira. Shaantaa isaa fudhatee Yesuusitti aanee jira garuu garaan isaa fagoo jira. Eewni natti bu'ee gaafa dhufu isaanuu dubbii jalqaban. Iji kee hin argaa. Akka isaan ilaalanitti Yesuus hin ilaalu. Iji kee hin argaa. Nama baay'eetu nu wajjinoo jira si dhiibaa jira. Inni kaanoo si dhiibaa jira. Akkamitti akka jettaannaan inni kun kan dhiibichaan ta'u miti kan amantiin ta'uudha. Fayyinnan mana keessaa ba'ee dhiibichaan miti kan ta'u amantiin ta'e. Mahadala gayalo basa taraba.
waaqa durattan sittima amantiin hin jirre keessa keetumna godhata. Amantiin iddoo gadhiisa keessa keetumna godhata. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kana kaasee amantii keessa keetti dadhabe kaaseeraan. Amantaan jennaan. Amantaaf amantiin garaagara. Amantaan iddoo awwaalaa qofaaf gargaara. Amantaan seeraa waldatti amantiin garuu oala. Amantiin garuu du'aa si kaasa. Amantiin garuu awwaala kee duucha. Amantiin garuu waggaa dheeraa kan sirra ture sirraa kutee gata. Amantiin garuu waan hin yaadamne sirratti hojjeta. Eewudhannaan hin argitu nama manaatoo si dhiibee jira. Namni kun hundumtoo si dhiibaa jiru attamitti nu gaafattaadhaan bartooti. Inni kun akka itti miti. Dhiibichaan kan dhufe miti. Yeroo masanaa kaasee qaxii irraa dhaabate dhukkubse. Yeroo makanaa kaasee waggaa 15, waggaa 20, waggaa 30, waggaa 40, waggaa 10, waggaa 5, waggaa 2, ji'a tokko maan ta'an kan si duukaa ture humna sagalee kanaan arras irraa dhaabata. Humna sagalee kanaan arras irraa dhaabata. Narraa dhaabate ofirratti barreessi dubbadhu. Kanan beeku kanan hin beekne. Waggaa dheeraa kan narra ture. Waggaa dheeraa na duukaa kan ture. Waggaa dheeraa jireenya koo, hafuura koo, foon koo nyaachaa kan ture. Har'a humna sagalee kanaan narraa dhaabate ofirratti labsi. Labsi ofirratti. Humna sagalee kanaan narraa dhaabata. Na duukaan ce'u. Guyyaa taanutti na duukaan ce'u. Milkaa'ina dhabuun koo guyyaa taanutti na duukaan ce'u. Fiixaan boomsa dhabuun koo guyyaa taanutti na duukaan ce'u. Sababni isaa Iyesuus na keessatti hojjechaa jira. Sababni isaa Iyesuus ana irratti hojjechaa jira. Naaf hojjechaa jira. Ana irratti hojjechaa jira gaafa jiru. Yesuus guyyaa tokko amaadhaan nama irratti hojjetee hin beeku. Gaarii ana irratti hojjeta. Anaaf hojjeta. Guyyaa arfaffaatti erga Maartaa faan Maariyaam faan abdii kutatanii maatii kanaaf Yesuus faamiliidha. Gaafa dhadhabu mana isaaniitti buna dhuga. Gaafa dhadhabu mana isaaniitti dhaqee haara galfata. Maatii kanaaf Yesuus maatiidha. Akkasidha. Yeroo manni dhaqu utuu daftee dhuftee Alaazaar hin awwaalamu. Yesuus dafee dhufuu isa jedhamu hin galuuf. Yesuus dursee yoo ka'e illee ariifatee qaqqabaata. Yookaas darbaa. Tarkaanfii inni tokko tarkaanfatu waggaa 40 ati tarkaanfatte gaafficha deebisa. Akkasidhaan. Iddoo awwaala isaatiitti nageessaa jennaan iddoon itti awwaalameerutti nageessaa jennaan ba'a. Maali Alaazaar erga du'e guyyaa 4 siin galle. Akka ilaalcha Yesuusitti Alaazaar rafee jira. Akka ilaalcha namaatti immoo Alaazaar du'eera. Isa kana namni yaada Yesuus dabarsu tokkoof yaadi Yesuus kan nama fooniitiin galle nama foon qofa ta'eef. Foon jechuun nama hafuura qulqulluudhaan fudhatee jechi Yesuus hafuura qulqulluudhaan hiikameef hin galleef nama fooniitiif kan hin galleef kanaaf. Ati du'eerattaa inni immoo rafeeraa. Isa kana bara. Wanti abaluu dubbatu kun nuun galu kan namni dhan kana. Foonni yoomillee waan hafuuraa namaan galu. Foonni yoomillee waan hafuuraa namaan galu. Yaada foonii kanaan waan hafuuraa shallagdee bira ga'uu hin dandeessu. Hafuuraa yoo ta'e malee. Isaan du'eera dhu inni rafee jira. Bakka kan hawaasaati kun. Du'iinsa sasirrii hawaasaati. Yesuus biratti immoo du'icha isaan jedhan sana dugda duubatti waan arge qaba.
nama rafe tokkoon ka'innaan akkuma ka'u Yesuusiif namni du'ee ka'innaan hin ka'a. Yesuus biratti rafeeraa jedhama. Afaan Yesuus afaan hafuuraa baruun dirqama. Afaan hafuuraa. Nama waggaa dheeraa dhukkubfate tokko bira dhattanii maqaa Yesuus Kiristoosiin ka'i yoo isin jettan namni tokko maal akkamitti akka yeroo dheeraa fudhatee hin kadhatu. Maal akkamitti akka iyyaadhattu sagalee waaqayyoo keessaa. Jarri tokko namtichi tokko dhanni isaa gar tokkoon duunaan du'e. Gar tokkoon du'e dhanni isaa. Yesuus duukaa namni baay'ee waan jiruuf balbala cufanii naannoo cufanii karaa ittiin dabarsan waan dhabaniif karaa bantii mana uranii buusan lafa. Yesuus gaafa dubbatu jalqaba maal isinii galee dhanna kee gar tokko si du'e kanarraa fayyiin jenneen cubbuun kee sii dhiifameera. Maaliif namni gochuu kan hin dandeenye isa. Mana yaalaatti dhukkuba tokko tokkorraa fayyitanii beektanii. Mana yaalaatti dhukkuba tokko tokkorraa namni fayyi hin beeku. Hin fayyi. Garuu manni yaalaa cubbuurraa nama fayyisu hin jiru. Beektonni baay'een kaaniiru cubbuu balleessuuf. Seerri tumameera. Lubni ka'eera. Raajoonni kaaniiru. Cubbuurraa namni bilisa nama baasuu danda'u hin jiru. Seerri gugee qalii hoolaa xobbaallaa qalii jedhu akka jirutti ta'e kan yerootiin. Yesuus gaafa dhalatu garuu cubbuu hunda isaa dhiqe namarraa. Yesuus al takkaa jiseenna hundee isaa lafa keessaa baasa. Rakkina waggaa dheeraa si keessa hidda gappa geeffate har'a Yesuus hundee isaa wajjin ilkee isaa wajjin si keessaa yaasa. Ameen. Ameen jedhi ameen jedhi ameen jedhi laakkaataa irraa baasee. Ameen jedhi ameen jedhi. Idda isaatu ba'a. Waggaa dheeraa idda kan gappa geeffate zarii kee irra keessa. Maali maal kan zarii keenyaa kun addaa. Zariin keenya milkaa'uu hin dandeenye. Maal kan zarii keenyaa kun addaa kan jettu. Idda isaa sababa kee irraa kan ga'e. Idda isaa Yesuus funaanaa jira. Nageessaa jedhe Yesuus. Nageessaa. Iddoo waalatti nageessaa. Erga du'eem guyyaa 4 jennaan hinkaa. Alaazaar hinkaa jennaan akkas jedhan. Inni immoo akka ka'uun beennaa. Guyyaa dhumaatti Alaazaar akka ka'uun beennaa. Gaafadan amannaan fayyisuu waaqayyoo argita. Maal jechuudha? Yeroo tokko wal jala dabarraa. Yesuusii wajjin amantiin keenya wal jala nun dabarsin malee. Yeroo tokko Yesuus kan ammaasaa namni immoo kan waggaa dhufu haasa'a. Maartaan Maariyaam faan Yesuus waa'ee Alaazaar isicha nama kan waasaa isaan immoo kan beekan isa guyyaadhuma Yesuus kaasuu dubbatu. Isa guyyaadhuma nageessaa gaafa geessan dhagaa irra kaaniiru hidhaniiru hunda isaa fixaniiru sarara keessan irraa kaasan seema tokko Alaazaar gaafanne Alaazaar kottu as baay'inaan Alaazaar orijinaalii masaatu bahe. Alaazaar tuqaatii xiqqoo iyyuu hin qabu. Alaazaariin madaa xiqqoo irra hin jiru. Alaazaaritti irra hin buune. Alaazaariin qaamni isaa hin ciccine. Yesuus waan godhu beeka. Kai as bahe. Guyyaa 5ffaan mana Alaazaar faarfannaa ta'e. Guyyaa 6ffaan mana Alaazaar faarfannaa ta'e. Gammachuu ta'e waan ameen hin jettaa yeroon itti aanu faarfannaa malee boo'ichi hin jiru mana kee. Ansi jajjabeessin haa eebbisu. Silkiin isinii kaa'een amma bilbiluun hin danda'ama. Yoo danda'ame garuu dhuga ba'umsan isin dhaggeeffachiisaa. Gidduutti neetwoorkiin na jalaa citee ture dhiifama. Hello.
Hello? Akkam jirta fayyaa keetii? Naguma naguma. Ani raajii bulaadha raajii bulaadha. Raajii bulaa mucaa keessanii kadhadheen turreen. Akkam mucaa keessanii qullubbii liqimsiteettanii naa kadhadhu jettanii turtan kadhadheefiin ture. Raajii bulaadha. Okay, akkati dhugaa baatuun barbaadee jira maaltu ta'e? Akkati dhugaa baatuun barbaadee jira maaltu ta'e? Okay, rakkinaan qabu saantima keessaa qabaa dubbatu namni online irra waan jiruuf rakkoon hin jiru. Keessaa bahe. Okay, manni yaalaa garuu maal jedhanii turan? Manni yaalaa maal isiniin jedhanii turan? Eshi. Himbe. Waaqayyoof galanna ta'u harki waaqayyoo mucaa kee wajjina ta'u si wajjina ta'u bara kee jireenya kee hundumaa umurii kee eebbiseeraa eebbifam mucaan kun immoo ayyaanni waaqaa akeeki waaqaa kan irratti raawwate ta'u yaanni seexanaarraa jalqabee daa'ima kanarraa kan hidhame haa ta'u naa eebbifamishi. Amen, amen. Eebbifamatis eebbifame. Eshi ulfaadhu. Gooftaan ulfaatu argitaniitu waaqayyoo wanta hojjete mucaa kanaaf torbee darbee yaaleen ture silkiin isaanii hojjetu isaanis yaalaa turreedhanii qullubbii liqimsa bara keef jireenya kee irratti ta'u namoonni dhugaa baatan yoo jiraattan silkii kana irratti naa bilbiluu dandeessu. Duwwaa 9 40 80 duwwaa 70. Namoonni dhugoomsa qabdanis kadhata barbaadanis duwwaa 9 40 80 duwwaa 70 irratti naa bilbiluu dandeessu. Warri Itoophiyaa keessa jiraatanii saantima keessaa hin qabne immoo gara nama 10 milikkita yoo naa godhan nan kadhadhaaf jedhee dubbadhee jira naa bilbiluu dandeessu. Eebbifamaa. Maqaa gooftaa Yesuus amma itti isiniin kadhadhaa ameen jedhaa fudhadhaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhukkuba adda addaa keessa kan jirtan dhukkubii adda addaa isin keessa kan jiru buqqisee roobna dhiigeessu. Ameen jedha. Amma namoota hirmaachaa jirtan kun namoota dhukkufataniif harka yorra keessan illee namni sun hin fayya. Ani isiniin kadhadha. Waaqayyo harka namaa irratti na argisiisaa jira. Abidduma citee boba'u harka namaa irraa argaan jira. Kun immoo yeroo kanan argaa jiru isiniin malee nama biraan miti. Isinumaaf maaliif isin tajaajilaa jira kanaaf mul'ata kan arge waan ta'eef maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin harki keessan abiddaa ta'u. Harki keessan abiddaa ta'u. Waan qabatanii dhabdan maqaa Yesuus Kiristoosiin qabachuu jalqabaa. Isti namni milikkita godhee jira. Yoo milikkita godhan anamma kudhaniitti nan kadhadhaaf jedheera.
egaan kaasuu hin dandeenye argeetan bilbiliyaan kaasuu hin dandeenye maqaa Kiristoos Yesuusiin waaqayyo si qaqqabeera. Waaqni si qaqqabeera. Amma amantii manna wajjin kadhadhaa. Deemtanii kan isinii ta'uu dide kana booda isinii ta'a. Isinii ta'a. Milkaa'ummaan isinii ta'a. Maqaa Kiristoos Yesuus nama Naazreetiin. Maqaa Kiristoos Yesuus nama Naazreetiin. Haloo. Bilbilee ture innaan kaasuu diddanii. Naguma akkam jirtu? Okay, naguma. Okay, ani immoo namoota milikkita godhanii fi hin bilbillaaf gara nama kudhaniiti amma haala biyya keenyaa kanaan ilaalchisee namoonni bilbiluu hin dandeenye waan jiraniif namootaan miskoolii godhaaf isiniin bilbilaa jedheen ture isaan keessa yaade ishii kadhataa bilbiltanii okay eenyu jedhu sin deebii eessarra sandaafa mee maal irratti sii kadhadhu deebii ifama mee zayitii qabda moo maal qabda manaa qabda zayitii qabda mee zayitii harkaan qabadu irratti sii kadhadha waaqa durattan sitti ma milikkita ta'e galgala kana agarta makataraba sheda bosa taraba deba laki alu zeman taraba shi alo zaman taya waaqayyo Yesuusin sirratti waameera dibata jaayibsiisa sirratti waameera simeen irratti ta'eeran me narratti ta'eeran dabali mataa kee irratti naqadhume zeeticha laakataraba jarabos raakataraba shidabo nagatte waaqayyo gooftaan maccaa galgala kana kaasee dinqii si argisiisa naa eebbifame har'aa kaasee karaa hundumaan iyyuu milkoofteetta eeshi abjuudhaan argite bakka kun waan gaariidha waaqayyo walitti nu fiduuf jira karaa gaarii walitti nu fiduuf jira waan ta'eef ergan fixee booda ergan tajaajila koo namoota baay'een tajaajilaa jira ergan tajaajila kana fixee booda sin argadha shi siin bilbilaanu ameen naa jiraadhu ishi ammas namni biraan milikkita godheera yoo saantima keessaan qabdan ta'e miskoolii qofa naa gootanuu isiniin bilbila rakkina qaba Itoophiyaa keessa warra jiraattan rakkina adda addaa biyya keessa waan jiruuf wanta ittiin saantima guuttattan dhabuu dandeessu kanaaf naa bilbilaa ana namoonni naa guutan waan naa guutaniif hello akkam jirtu okay milikkita miti okay amma yoo toora keessaa baatan namni waan toora sin jalaa qabatuufi okay meenatti maal irratti isinii garadhu eessa sin dhukkuba okay maal taatan okay incitee namni kun sirkiin isaa dhumni isaa 23 dha na dhukkuba dheera waaqayyo gaan fayyisa hello abet okay sarra bilbiltani naqamtee eewu jedhu maqaa keessan obbo Hambisa maal irratti isinii kadhadhu eeshi isin kadhadhaati amani humna dhiiga Yesuus Kiristoosin guyyaa irraatii jalqabee kan si jalaa dhadhabe ajabaatu balbala yaadamne sirratti baneera jireenya afoon kee hafuura kee jijjiireera maqaa koo miti maqaa Kiristoos Yesuusiin kadhachaa jira arrabni koo maqaa isaa waamaa jira har'aa kaasee waan kee hundumaa jijjiiramu
dhukkubi kamis hin danda'in fiixaan ba'umsa dhabuun maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya keerraa haa ka'u. Fiixaan ba'umsa argadhu. Harki Waaqayyoo ajaa'ibsiisaan sirratti waan haaraa hojjetu. Eebbi addaa irraa kaasee si argatu. Yeroon itti aanu siif yeroo galataati. Eebbifame obbambisa ulfaadhaa. Waaqayyo ulfaatu maqaa Kiristoos Yesuusiin biyya adda addaa jiraattanii jireenyi cimaa kana isinitti ta'e Itoophiyaa keessa ta'u jiraattanii Itoophiyaa ala jiraattanii jireenyi cimaa kana isinitti ta'e hojjettanii buluudhaattanii eeyyama kan dhabdan maqaa Yesuusiin milkaa'a. Maqaa Yesuusiin milkaa'a. Maqaa Yesuusiin milkaa'a. Maqaa Yesuusiin milkaa'a. Harki Waaqayyoo dheeraadha hin qaqqaba milkaa'a. Maqaa Kiristoos Yesuusiin isin baaseera. Kan isin qabe keessaa isin baaseera. Kan isin qabee jiru keessaa isin baaseera. Isin baaseera humna dhiiga Yesuusiin. 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 Madara daraba jelabo sakarabadi rahadolo zo parashidabo mahadi gazunta brase kembarra roposo koto robo shidabosa maqaa Kiristoos Yesuusiin maqaa Kiristoos Yesuusiin maqaa Kiristoos Yesuusiin maqaa Kiristoos Yesuusiin dhukkuba sanarraa rukuteera dhukkuba fiixaan ba'umsa fidi maqaa Yesuusiin rukuteera fiixaan ba'umsa jireenya keessa irratti darbatee kan gad akkasiin fiixaan ba'uu hin dandeenye kan godhe rukuteeraan buzuna shee eebbifam hiwat eebbifam engabbu maqaa Yesuus Kiristoosiin eebbifama hidhaan keessan hiikkateera amantiidhaan an kadhachaa jira ameen jedha Aftaamuu Magarsaa hidhaan kee hiikkateera seenaa hidhaan kee hiikkateera seenaa shukkee hidhaan kee hiikkateera maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Amma yeroo kan online irra kan jirtan ergan online keessaa ba'e YouTubeidhaan haa ta'u akkasuma Facebookiidhaan haa ta'u kan daawwattan maqaa Yesuus Kiristoosiin gaaffiin keessan hiikameera. Gaaffiin keessan deebii argateera. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin dhukkuba sanirra jiru irraa hiikamtaniitu. Lopaasaa kaataraa sheedha boos. Hello. Akkam jirtu? Galata Waaqaa eenyu jedhu eessarraa bilbiltan? Okay, maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenya kee irratti waan haaraa na ta'u. Dhukkuba kee irraa hiikami. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gaaffii kee deebii argatu. Harki Waaqayyoo irraa kaasee irratti waan haaraa hojjetu. Dinqi kan ta'e harki Waaqa mana kee galeera. Hamaan sin danda'u. Jallina karaa diinaa dhufe hundumaas irraa deebiseera. Yeroon itti aanu siif yeroo galataati. Wanti Waaqayyo siin jedhe sii ta'eera. Hudhee kan si qabe keessaa laakunoo si baaseera. Isti bayeera dhime. Bayeera jedhe. Wanta ati keessa jirtu baay'ee cimaadha. Bayeera. Jedhe bayeera. Dubbadhu bayeera. Hiikameera. Yeroon itti aanu anaaf yeroo galataate. Jedhe yeroon itti aanu. Yeroon itti aanu jedhe. Anaaf yeroo galataate. Anaaf yeroo galataate. Anaaf yeroo galataate. Galataati. Eebbifam. Bakka galat Waaqayyo waan taaraan hojjeta deebisii immoo dhugaa bahishii. Eebbifam. Ila argitanii hojii seetanaa lafa galataa gaafa ga'uun qaba. Amma YouTubein daawwachaa kan jirtan akkasuma Facebookiidhaan daawwachaa kan jirtan kun maqaa Kiristoos Yesuus nama Naazreetiin gaaffiin mana keessan keessa jiru hiikamu. Gaaffiin mana keessan keessa jiru hiikamu. Hiikamaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Hiikamaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Hiikamaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Hiikamaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ammaa kaasee dhukkuba keessan irraa hiikamtaniitu. Rakkina keessan irraa hiikamtaniitu. Hello. Abet. Maal liban? Eenyu jedhu?
Zuwaayirraa kadhataa bilbiltan natti fakkaate. Amma toora kadhataarra jirra nuyi toora kadhataarra waan jirruuf maqaan keessan bulloodha. Okay, waajjira keessartu amma? Waajjira keessartu? Waajjira keessa jirtu amma biiroo waajjiraa keessartu? Amma waajjira keessa jirtu miti waajjira keessa? Okay, maal irratti isinii kadhadhu? Eeshi ani siin kadhadhaa waaqayyo waan taaraa hojjeta. Ani siin kadhadhaa waaqayyo waan taaraa hojjetaa jechaan jira. Maqaa Kiristoos Yesuusiin jireenya kee irratti wanti jalqabame dhumuu didee siifa dhumu. Ariifachiiseera. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin hamaa sirraa kaaseera. Harki waaqayyoo dinqiitti sirratti hojjetu. Dibati waaqaa si haa argatu. Inni dubbatame jireenya kee irratti raawwachuu taa qabu. Maqaa Kiristoos Yesuus Kiristoosin sirratti labseeran. Maqaa Yesuus Kiristoosin sirratti labseeran. Har'aa kaasee harki waaqayyoo sirratti dinqii hojjetu siif haa dhufu. Balballi kamillee sirraa banaman. Afurri qulqulluun maallaan jedha? Daangaa dura isaa jiru nan kaasa naan jechaa jira. Daangaa dura kee jiru waaqayyoon kaasa. Waaqayyo daangaa diinni kaa'e dura kee kan jiru hin kaasa. Kana booda yeroon itti aanu siif yeroo galataati. Waan guddaan siif ta'eera eebbifama abbo bullo ulfaadhaa nama biraaf immoo nama biraatu naa bilbilaa jira nan kadhadhaafi. Maqaa Kiristoos Yesuusiin hiikamtaniittu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hiikamtaniittu. YouTubein daawwachaa kan jirtan maqaa Yesuus Kiristoosiin Facebookiin amma online irratti daawwachaa kan jirtan illee maqaa Yesuusiin isin hiikeera. Gaaffiin mana keessan keessa jiru hiikamu. Gaaffiin mana keessan keessa jiru hiikamu. Danqaraan kam isin duraa ka'eera. Dhukkuba kamirraa bilisa taataniittu. Dhukkubarraa ni bilisadha. Warri dhukkubfatan ka'aa deema. Akka boleettiin keenya amma dhuga ba'umsa bilbiltee dhugaa baate isinis yeroo itti aanu anis yeroo itti aanu dhugaan baadhaati. Yeroon itti aanu isiniif galata. Yeroon itti aanu jireenya keessaniif galata. Gaa'ela keessaniif, hojii hojjettaniif, waan isin jalaa qabameef galata. Maqaa Yesuusiin isin hiikeera. Maqaa Yesuusiin isin hiikeera. Maqaa Yesuusiin isin hiikeera. Mana keessan hiikeera. Gaa'ela keessan hiikeera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. An kanan kadhadhu maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuus immoo wanti inni hojjechuu dadhabu tokko illee hin jiru. Maqaan Yesuus Kiristoos hundumaa danda'a. Maqaan Yesuus Kiristoos hundumaa hojjeta. Maqaan Yesuus Kiristoos isa du'e kaasa. Maqaan Yesuus Kiristoos isa cufame bana. Maqaa Kiristoos Yesuusiin isin hiikeera. Isin hiikeera. Dhukkuba qabdan irraa isin hiikeera. Nagaan keessan iddootti haa deebi'u. Kan isin jalaa qabame gadaa dhiifamu. Carraan keessan dhokatee jiru isinii bakka haa ba'u. Kissi isin irra jiru jisseeraan. Ameen jedha fudhadhaa. Namoonni kissii jala jirtan dhugaa utuu qabdanii dhugaan keessan ukkaanfamee kan jiru Waaqayyo isin hiikachaa jira. Isin hiikachaa jira gooftaan. Hiikamaa. 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 Manni keessan hiikamu. Hojiin keessan hiikamu. Hiikamaa. La kataramba zote brasia luba lokom barashia laba brasen tarabadiabo loko sotoromo yadia la kanda zabadi brasa tandoba bihelegi santi brosa karabajirabo siikera obbolesana siikera obbolettina siikera please erga darbe bodalle erga online keessa amma qatteetaa tamsaasa kallattii irra jira erga baame YouTube irratti ta'u Facebook irratti ta'u namoota daawwattan keessa waaqayyo dursee kan itti mujjira armeen tokko baay'ee kaleen nukuffatu waaqayyo dursee natti maa jiran kaleen nukuffatu waaqayyo kan jaarraa meeqa kan waggaa meeqa dura keenya beekamtiire kaleen nukuffatu onneen keessanis isin nukkuba darbee dadhabeensa laphee qabdu garmalee waaqayyo gooftaan maccaa harka dhufee isin fayyisu argaan jiran ameen jedha warri dhaggeeffattan ameen jedha fudhadhaa maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin fayyaa kaalafa maqaa Yesuus Kiristoosin fayyaa maqaa Yesuus Kiristoosin HIV ajjeeseera dhanna keessan keessaa kaaseera kaanserii kaaseera dhukkuboota kamiin illee kaaseera maqaa Yesuus Kiristoosin vaayirasii kan sin keessatti ajjeeseera
humna dhiiga Yesuusiin humna dhiiga Yesuusiin humna dhiiga Yesuusiin barattanii akka milkoomne kan godhu qormaata bira geessanii akkasin kuftan kan godhu yaaltanii interview akkasin hin dabarre kan godhu humna milkaa'ummaa namaan jaallanne jireenya keessanitti hidhamee kan jiru yeroo hundumaa milkaa'ummaa kan isin dha'u isinirraa kaaseera please ameen jedha isinirraa kaaseera maatii keessanirraa kaaseera ala keessan eebbiseera daa'ima keessan eebbiseera warri daa'ima qabdan naa bilbiluu dandeessu warri daa'ima qabdan naa bilbiluu maadaagazaaboo rooshii kaba warri hin qabne immoo waaqayyo akkasinii kennu warri gaa'ila hin qabanne gaa'illi akkasinii ta'u gaa'ila keessan kan karaatti kan kuffisu akka rukutamu nan karan dhalli keessan eebbifaman maqaa Yesuusiin eebbiseera ala keessan eebbiseera laakiyaaluu zabaa ala keessan eebbiseera sineebbiseera ijoollee keessan sammuu isaanii banameera maqaa Yesuusiin sammuu ijoollee kanaa baneera sammuu daa'imtoota kanaa baneera biyya kan gargaaran ta'an maqaa Yesuus Kiristoosiin beekumsa addaa sammuu isaanii irratti ergeeraan humna dhiiga Yesuusiin hafuura ijoollee karaatti hambisuu rukuteeraan maqaa Yesuus Kiristoosiin baratanii akka isaan yaa Waaqayyo gooftaa dhimma hin baafne kan godhu maqaa Yesuus Kiristoosiin akka isaan suusii adda addaatti qabamanii mana Waaqayyoo keessaa ba'an gochuu kan barbaadu dugda duuba isaanii hojii mataa isaa kan hojjetu maqaa Yesuus Kiristoosiin umurii gara duraatti jiraatan irraa rukutamu umurii ammarra jiran irra isa rukutamu maqaa Yesuusiin rukuteeraan humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin ijoollee keessan bilisa gaa'illi keessan bilisa humna dhiiga Yesuusiin dhiifama gaafa bilbilamu gaafa meessenjeriidhaan bilbilamu qatteetaa tamsaasa kallattii waan na jalaa kutuufiidha kanaaf hin kaasuu hin dandeenya jechuudha dhumarroolii bilbiluu dandeenya maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin isinii keera amma immoo roga rogaanan kadhadha daa'imni garaatti isin hafee daa'imni garaadhaa kan ba'u maqaa Kiristoos Yesuusiin hafuura ulfa baatu kan ajjeeseeran hafuura maatii irra taa'ee hojjetu kan rukuteeran maqaa Yesuusiin ajjeeseeran daa'imti Waaqayyo ittiin biyya lafaa irratti hiika fidu akka hin dhumne gochuu kan barbaadu ajjeeseeran maqaa Yesuusiin ajjeeseeran maqaa Yesuusiin rukuteeran ija garaa kee eebbiseera yeroon ittaanu galata mahadola zaba yeroon ittaanu galata mahadogo sopa bratakia luze brenda rabiazu huma yadi alla kamba brasa talabachiabu sikere maqaa Yesuus Kiristoosiin humna sirratti darbatamee jiru cabseera maqaa Yesuusiin hindagatin yeroon ittaanu galata amma immoo daa'ima godhachuudhaaf yaaltanii daa'ima godhachuu kan dadhabdan humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin isin eebbiseera gadameessi kee daa'imaa baatu maqaa Yesuus Kiristoosiin gadameessi kee daa'ima baatu inni dhiiraa ija garaa kee eebbiseera maqaa inni dubartii ija garaa keetii eebbiseera obboleettii ija garaa keetii eebbiseera kan si qabee jiru sirraa ka'u maqaa Yesuus Kiristoosiin kan sirratti darbatamu sirraa ka'u hiikamteetta maqaa Yesuusiin yeroon ittaanu galata amma immoo furri qulqulluun keessa koo kan fidu namoota qorichaan jiraatan ni arga qoricha liqimsan malee kan nagaan arganne jiru qoricha liqimsan malee irriba kan irramne jiru isaan kanaaf nan garadha qoricha keessan amma kadhadha amantiin fudhadha amantiin hin fudhanne taanaan hin fayyitan ana saniin gara dibatin irra jira jecha sin irratti hin baasa hin hiikamtu dhaqaatii of ilaalchisaa mana yaalaatti erga mana yaalaatti of ilaalchiftanii qorichichi sin hin gargaaru gatuu dandeessu erga manni yaalaa ati bilisaa ati hiikamtee ta'u qorichi sin hin gargaaru gatuu dhiisuu dandeessu amma garuu amantiin fudhadhaati dhaqaa of ilaalaa sammuu namaatiin dhaqaa of ilaalaati ilaalamaa sabooddee cheekop godhaa qoricha dhiisuu dandeessu humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin qoricha halkan guyyaa nyaatanii kan ittiin nagaa argatan Waaqayyo qoricha nyaadhaa jedhee nu humne Waaqayyo akkasumatti nagaa nuu laatee jira maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaan kun dhiiga keessan keessatti iddoo argatu
nagaan kun jireenya keessan keessatti iddoo argatu isinii keera isinii keera isinii keera dhukkuba kanarraa isinii keera dhukkuba kanarraa isinii keera dhukkuba kanarraa isinii keera dhukkuba kanarraa isinii keera humna dhiiga Yesuusiin masfiin cimdeessa maqaa Kiristoos Yesuusii waan haaraan mana kee irratti ta'eera maqaa Yesuus Kiristoosii waan haaraan mana kee irratti ta'eera masfiin cimdeessa waan haaraan mana kee irratti ta'eera waan haaraan jireenya kee irratti ta'eera maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaa Yesuus Kiristoosiin seenaa ijjigu maqaa Yesuus Kiristoosiin milkaay daangaa kan si duratti ijaaree diigeeran mimmiyyee maqaa Yesuus Kiristoosiin sii keeran baacu maqaa Yesuus Kiristoosiin sii keeran caalii badhaasaa sii keera maqaa sii keera hiikama namoonni Itoophiyaa keessa jiraatanii bilbiluu hin dandeenye milikkita naa gochuu dandeessu silkii kaameen al tokko silkii irra deebi'a warri biyya alaa jirtan immoo warri biyya alaa jirtan silkii isinii kennameen isa amma barraa'e kan utuu hin taane silkii isinii kennameen kan feesbuukii irra jiru jira duwwaa 912 duwwaa 1 duwwaa 7 duwwaa 3 iimoodhaanis telegiraam waasaappiidhaanis isinii kadhachuu danda'a jechuudha. Amma garuu achirratti bilbiluu hin dandeessanii toorana jalaa waan kutuuf jechuudha. Yesuus furtuu lubbuu koo maqaa Yesuusin sii keera. Biniyaam Taqilee sii keera. Saara Alamaayyoo sii keera maqaa Yesuus Kiristoosiin. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sii keera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sii keera. Abarrash Fiqaaduu sii keera. sii keera maqaa Yesuus Kiristoosiin humna dhiiga Yesuusiin isinii keera hunda keessanii keera hunda keessanii keera hunda keessanii keera hunda keessanii keera isinii keera maqaa Yesuus Kiristoosiin hiikama maqaa Yesuus Kiristoosiin hiikama maqaa Yesuus Kiristoosiin hiikama hamaan isin hin danda'in silkii ergan onlaayinii keessaa ba'ee booda silkii irratti bilbiltanii anaan na argattan duwwaa 912 duwwaa 1 duwwaa 7 duwwaa 3dha silkii yeroo tooraa amma irratti bilbiltanii immoo amma na argattan yoo jiraattan warra Itoophiyaa keessaa ta'u warra laallee amma bilbiltan amma yeroon onlaayinii galu yeroo hundumaa kan ittiin na argattan silkii duwwaa 9 40 80 duwwaa 70 na argachuu dandeessu jechuudha. Eebbifamaa Makachara bashera basata rabadia bola kiala basia rabosh. Sikera umnadiga Yesus Kristus nama Nazaretin. Sikera. Yeroon ittaanu galata. Jecha kana baay'een jaalladhan. Yeroon ittaanu galata. Halo. Egaan biyya Arabaarraa natti fakkaata biyya Arabaarraa bilbilamee gidduutti cite yeroon ittaanu galata. Ameen yeroon ittaanu galata. Akka diinni raajeen ta'u akka diinni dubbateen ta'u akka tofratti dubbateen ta'u yeroon ittaanu galata. Mahadoos barrees love power kan jedhu peejiin tokko hello abet biyya rabaa eessa biyya rabaa eessa Quatar marratti si gara daftamu sineebbisa waaqayyo seebbisa ameen jedhime afuura koo irratti maalan argaa diinni kan diige baay'ee yoo ijaaramu argaan jira
Infiddaa in kaattaa iyaaltaa waan hundumtu akkati fiiddu ta'an jiru. Hin dhaabata si jalaa dhaabata. In jalqabda si jalaa dhaabata. Ammaa booda Waaqayyo jireenya kee irratti waan haaraa hojjeta. Si hiikeera humna dhiiga Yesuusiin. Humna dhiiga Yesuusiin si hiikeera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin si eebbiseera. Balbaloota yaadamne sirratti bana kadhata kana booda. Waaqayyo sirratti bana. Balbala kee kan cufe rukuteera. Seexana biraa kan ergame rukuteera. Nagaa kee kan qabe rukuteera. Eebba kee kan qabe rukuteera. Waaqayyo kan cufame baneera. Na duukaa jedhime arraa kaasee. Aftam. Jedhi arraa kaasee. Yeroon ittaanu yeroo galataati. Yeroon ittaanu yeroo galataati. Waaqayyo waan taaraa siif hojjetaa dhugamumsaaf immoo deebitee bilbiltanaa jiraadhu. Silkii anamma achirratti dubbadhe tokkoon naa bilbiltaa isa kanaan miti silkiin dubbadhe tokko jira. Sarratti naa bilbilta. Gooftaa Yesuus ulfaatu yeroon ittaanu galata. Yeroon ittaanu galata. Diinni boo'icha facaasee Waaqayyo immoo galata fidaa'e. Yeroo tokko tokko silkiin biyya alaa silkii biyya keessaa ta'e ba'uu danda'a. Kanaaf silkii Itoophiyaa ta'uu ba'uu danda'a. Ani immoo sarratti bilbiluu yaalaa jira. Haloo? Ameen hunda keenyaaf. Okay, sarraa bilbiltu. Okay, maqaa keessan eenyu jedhu? Okay, Biniyaam jedhee online irratti kanan dubbadhe. Eeshi maal irratti isinii kadhadhume? Maqaa Kiristoos Yesuus nama Naazreetiin maal hojjettu sin? Amma isinan eebbisa. Waaqayyo gooftaan maccaa dubbii sagalee Waaqa beektu miti garuu Waaqayyo akka dubbatu hin beektu. Waaqayyo gooftaan maccaa waan qarshiin namaa keessa hin jirree waan taliqiin keessa hin jirree kan hin dagatinaa Waaqayyo bokkaa guddaa roobsuuf jira. Isa qofa miti waan baay'ee ciccitee jiru waan baay'eetu toora qabata. Fiiddan mijachuu gandide amma kana booda hin mijatu. Waaqayyo balaa guddaa keessaa si baaseera kana dura. Waaqayyo balaa guddaa diinni sitti fideera kana dura si baaseera. Ammas immoo dabarsee si laatu. Si eebbiseera. Amma bokkaa eebbaa kana sirratti abboomeera. Karaa namaa ta'ettee kan hin yaanne ashaaraan namaa kan irra hin jiraanne maqaa Yesuus Kiristoosiin si eebbiseeraan. Dhukkuba kamiin immoo rukuteeraan. Sirraas maatii irraas rukuteera. Humna dhiiga Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin eebba daangaa hin qabne keessa jiraadhu. Hamaan kee rukutamu. Hamaan kee iddoo gadaa dhiisu. Balbala yaadamne sirratti baa Waaqayyo banee harka kee afaan irra keewwattee amma tajaajilsiifatutti bokkaa eebba sirratti abboomeeraan. Yeroon ittaanu yeroo galataati. Galataaf deebii bilbili. Eebbifame. Gooftaan ulfaatu. Waaqayyo waan taaraa hojjeta. Loko soto ropa sakatabo. Rombarrashi alabasi alema. Brasa tarabadiabo. Ugabawumsi mana kee keessaa burqu. Ugabawumsi hojii kee irraa burqu. Dhugabawumsa mana kee keessatti dhugabawumsa haaraa abboomeera. Jireenya kee irratti dhugabawumsa haaraa abboomeera. Humna dhiiga Yesuusiin dhugabawumsa haaraa. Hello? Abeet. Nan nagaa abeet. Hin nagaamu.
Okay, networkii dhagaan beektu silaa asin biyya keessa wanta ta'e waa'ee networkii. Cimaa eewu jedhu eessa naqamteedha asin? Naqamteedha? Okay, maal irratti eewu jedhamtu? Eewu jedhamtu maqaan? Okay, maqaan keessan eewudha. Maqaan keessan eenyudha? Okay, obbo Suraafeel maal irratti isinii kadhadhu? Maal irratti isinii kadhadhu? Okay, maal irratti isinii kadhadhu? Maal irratti isinii kadhadhu? Hojii. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin guyyaa irraatii kaasee hafuura milkaa'ummaa isin irratti abboomeera. Isiniif haa mijatu. Kissii diinaa isin irraa kaaseera. Ilaa kissii diinaatu jira isin irraa kaaseera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dura keessanii jigeera. Jisseera maqaa Yesuusiin. Waaqayyo kissii diinaa kana nan diigeera. Kaatarrambarraa diyaaloozaa kaatarabaa jedhaboos. Isan dubbadhe jireenya kee irratti raawwachuu nan jalqabadha gooftaan. Amma haa diigamu. Hojii kee kan qabe rukuteera. Nagaa kee kan qabe rukuteera. Eebba kee kan qabe rukuteera. Karaa kee irra gufuu jiru kaaseera. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin milkaa'ummaan addaa tokko sii ta'eera. Yeroon itti aanu yeroo galataati. Deebistee naa bilbilta yeroo galataati. Yeroon itti aanu yeroo galataati. Waaqayyo waan galataa godha deebistee immoo dhugaa baata. Eebbifame. Gooftaan ulfaatu boontuu taaddase si eebbiseera. Jireenya kee irraa kawamaan. Maqaa Yesuus Kiristoosin sirraa rukuteera. Warqee gado maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin Roomaan mootii maqaa Yesuus Kiristoosin si eebbiseera. Warri maqaan keessan hin waamamne ergan onlaayinii keessaa bahee kan bilbiltan yookaas kan daawwattan akkuma kana yuutuubii irratti kan daawwattan maqaa Yesuus Kiristoosiin hamaan kam isin irraa ka'u. Eebba addaa isin irratti abboomeera. Dhukkuba kamirraallee hiikama. Nagaan keessan iddootti haa deebi'u. Balbala banamuu dide isin irraa baneera. Balbala isin didu. Dhaxxanii waajjira kamiin keessaa isinii dhumuu kan dide. Maqaa Yesuus Kiristoosiin seenaa isinii ta'a. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yuutuubii irratti daawwachaa kan jirtan akkuma kana Facebook irratti kan daawwattan maqaa Yesuus Kiristoosiin isinii keera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin isinii keera. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin isinii keera. Hiikamuun isinii ta'a. Lokopurramba Brasee Kemba Lopaasaa Katarabajii dhabu Broosaakii Amanta namoota baay'eedhaan kadhadhaarraa. Dhiifama edda galgalaa konnekshinii akkana rakkisinitti meera. Amma waaqa galatu konnekshiiniin gaarii waan ta'eef namoota baay'eedhaan kadhadhaa. Warri bilbiluu dandeessan bilbilaa. Warri bilbiluu hin dandeenye immoo amantiidhaan achuma ta'a. Waaqayyo waan taaraa hojjeta. Ola baasaa kaataa baadaa boosaa taaraa baashiidha boos. Halo. Abeet. Okay, eenyu jedhu eessarraa sagalee keessan xiqqootti naa dabala. Okay, eessarraati? Shaashamannee. Maal irratti isinii kadhadhu? Maa jettan? Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin harki Waaqayyo waan taaraa hojjetu isin irratti waan taaraa hojjetu. Hamaa kam isin irraa kaaseera. Nagaan keessan iddootti haa deebi'u. Balballi kamillee imo irratti hin bilbilinaa. Imoon hin bilbilinaa. Telegiraamiin hin bilbilinaa. Vaayiberiin hin bilbilinaa. Waasaappiin hin bilbilinaa. Maaliif isinitti fakkaata? Onlaayinii na jalaa kutaa jira waan ta'eef ergan fixee booda bilbiltu jechuudha. Maqaa Kiristoos Yesuus nama Naazreetiin.
Hello. Bilbiltee turte amma gidduutti cite dhiifama. Hello. Bilbiltee turte miti amma. Bilbiltee turte miti amma. Gidduutti cite dhiifama sin eebbisa. Gidduutti namootatu galeen irratti bilbileen ajeeqee dhiifama. Goy rakkinaan qabu ameen jedhati. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin guyyaa irraatii kaasee harki Waaqayyoo waan taaraa hojjetu sirratti dinqiyaa hojjetu. Hamaa kamsa duraa kaaseera. Afuura fiixaan boomsa nama dhowwatu cabseera. Afuura nagaa saamu rukuteera. Kan dhabde harka kee agalu. Kan sii ta'uu dide ariitiitti siif haa ta'u. Dhukkuba beekamu hin beekamne sis faamilii kee hundumaarraa cabseeraan. Kan isin naanna'u hunduma harka diinaa rukuteeraan. Nagaan kee nagaarraa hafaa ta'u. Eebba daangaa hin qabne keessa si galcheera. Kan si dhiibu hunduma kaaseeraan. Humna kottee kee lakkaa'u awwaaleeraan. Maqaa Yesuusiin kan si gaadu rukuteeraan. Arraa kaasee eebbi addaa, nagaan addaa, fiixaan boomsi addaa, boqonnaan addaa si argateera. Yeroon itti aanu galataaf immoo deebitee naa bilbiltaa. Ulfaadhu. Adaraa keessan namoonni iimoodhaan hin bilbilinaa. Waaqayyo isin eebbisu. Ergan galata fixee booda bilbiluu dandeessu isinii. Gooftaa Yesuusiif galanna ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin hiikama. Harki Waaqayyoo dheeraan. Ansi bira hin jiru Waaqayyo si bira jira. Harki Waaqaa dheeraan. Sagalee Waaqayyoo gaafa dubbatu. Harki koo gabaabbatee sin fayyisuu hin dadhabne. Cubbuu keessantuu harka koof sin gidduu goreen. Waaqayyo araara isaa mana kee irratti adhiisu. Waaqayyo araara isaa arraba keef. Waaqayyo araara isaa jireenya keef adhiisu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin harki Waaqayyoo inni dheeraan si haa qaqqabu. Harki Waaqayyoo dheeraan si haa qaqqabu. Sagalee isaa ergee fayyisee kan jedhamu caafamee jira. Ammaa kaasee si hiikeera. Hawwii taakkalaa maqaa Kiristoos Yesuus. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Balballi sirraa banamu. Boontu balballi sirraa banamu. Hawwi maqaa Yesuus Kiristoosiin fiixaan boomsa kan si dhowwatu cabseeran. Maqaa Kiristoos Yesuusiin waan haaraan tokko keessaniif ta'eera. Waan haaraan jireenya keessaniif ta'eera. Isinii keeraan. Madaraba zelaba jedabo. Lobaraba jaraba dialuu kasantaraba debo. Maqaa Kiristoos Yesuusiin kan namatti gadditan dhiisaa. Kan gaddaan garaan keessan qabamee jiru dhiisaa. Yoo sidhaan keessan hiikamaa dhiisaa. Jallina baattanii hammina baattanii naa kadhadhaan jedhinaa dhiisaa. Nama sanatti darbeef dhiisaa. Nama callumadhee waa'ee keessa namaallee haa ta'u yoo dubbatan dhiisaa. Nama itti balleessitan qofa miti. Nama sanitti balleesseef dhiisaa. Waaqayyo hojii haaraa jalqabaa. Namoonni karaa keessaa dhugaa baatan jirtu. Sinnaa kadhattanii kan fayyeerattan. Sinnaa kadhattanii balballi kan narraa baname. Sinnaa kadhattanii hojii irraa ari'ame hojiittan deebi'e kan jettan jirtu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin isinii keera. Biyya Arabaa keessaa rakkachaa kan jirtan harki Waaqayyo isin haa qaqqabu. Irooppii keessatti rakkachaa kan jirtan harki Waaqaa isin haa qaqqabu. Eeshiyaa keessatti rakkachaa kan jirtan harki Waaqaa isin haa qaqqabu. Ameerikaa keessatti rakkachaa kan jirtan harki Waaqaa isin haa qaqqabu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin Afrikaa keessatti rakkachaa kan jirtan harki Waaqaa isin haa qaqqabu. Isin haa qaqqabu harki Waaqaa. Maqaa Kiristoos Yesuusiin. Maqaa Yesuus Kiristoosiin rakki namaa keessa kan jirtan harki Waaqayyo waan hundumaa danda'a. Waan namni hojjechuu dadhabu baay'ee hojjeta. Harki Waaqaa butee isin haa baasu. Daani'eel Atoomsaa.
Maqaa Yesuus Kiristoosiin Daani'el sii keera. Gaaffiin kee hundi iddootti haa deebi'u. Gaaffiin kee maqaa Yesuus Kiristoosiin deebii argatu. Deebii argatu. Deebii argatu. Gaaffii namaa deebisuu kan danda'u Waaqa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. 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 Hiikamsa haaraa sanarratti labseera. Hiikamsa haaraa sanarratti labseera. Hiikamsa haaraa sanarratti labseera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Yesuus na keessa jira. Yesuus na keessa jira. An Waaqa miti. Yesuus na keessa jira. Yesuus na keessa jira. Isa dubbat. An abbaa keessa jira. Abbaan na keessa jira. An isin keessa isin na keessa dhe. Maqaa kana baadheen jira. Maqaa Yesuusin sii keera. Maqaa Yesuusin sii keera. Maqaa Yesuusin sii keera. Bara kee hiikeera. Jireenya kee hiikeera maqaa Yesuus Kiristoosiin. Lookoo toroo baasaata. Wanta irratti isinii kadhatamu barreessaa. Dubbisaan isinii kadhadhaa. Isinii keera. Isinii keera. Isinii keera. Abaarsa kam kaaseera. Nagaan keessan iddootti haa deebi'u. Yesuus, Yesuus, Yesuus. Yesuus, Yesuus. Yesuus ulfaadhu. Yesuus ulfaadhu. Galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Ulfaadhu Yesuus. Galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Obboleettiin kun yeroo itti aanu galataaf dhufti. Obboleessi yeroo itti aanu galataaf dhufa. Yaa Waaqayyo, hiikamsa guddaa maatii kana waan gooteef si haa galatu. Hiikamsa guddaa yaa Waaqayyo warra viidiyoo kana ilaalanii waan gooteef si haa galatu. Hiikamsi guddaan mana tokko tokkoon isaaniitti waan ta'eef si haa galatu. Hiikamsi guddaan jireenya isaanii irratti waan ta'eef si haa galatu. Yaa Waaqayyo hiikamsa guddaa waan gooteef si haa galatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Love power. Abbaan peejii kanaa naa kadhadhu jetteetta. Maqaa Kiristoos Yesuus abbaan feesbuukii kanaa naa kadhadhu jetteetta. Daa'ibni siif haa kennamu. Wanta ati barbaadde siif haa kennamu. Konkolaataan siif haa kennamu. Manni siif haa kennamu. Si eebbiseera. Maqaa Yesuus Kiristoos isaan qofa miti. Warri daawwachaa jirtan wanti Waaqa biraa barbaachisu dhala namaaf kan barbaachisu isiniif haa ta'u. Isiniif haa ta'u. Karaa qajeelinaan isiniif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin isin eebbiseera. Isin eebbiseera. Isin eebbiseera. Na eebbiseera Waaqayyo jedhame. Ani eebbifameera jedha. Maariyaam maqaa Yesuus Kiristoosiin si eebbiseera. Si eebbiseera. Si eebbiseera. Si eebbiseera. Saaraa Nagaash. Saaraa Nagaash. Saaraa Nagaash. Si eebbiseera maqaa Yesuusiin. Ifa dingatee. Ifa dingataa. Ifa dingataa. Ifa dingataa. Ifa dingataa yoo dandeesse bilbil. Yoo hin dandeenye immoo milikkita naa gochuu yaali. Si eebbiseera. Si eebbiseeraan. Maqaa Yesuusin si eebbiseera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Zed negaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin si eebbiseeraan. Maqaa Yesuus Kiristoosiin si eebbiseeraan. Dabalaa dhibbisaa. Maqaa Kiristoos Yesuusiin eebba addaa keessa jiraadhaa. Roomaan mootii eebba addaa keessa jiraadhaa. Eebba addaa keessa jiraadhaa. Hamaan keessa naa qabu. Kan fiixaan boomsa sin dhowwate cabseeraan. Dukkana keessaa ba'i. Maareen maaraan. Dukkana keessaa ba'i. Dukkanni sin danda'in. Dukkanni sin danda'in. Dukkanni sin danda'in. Dukkanni sin danda'in. Seenaa maqaa Yesuus Kiristoosiin sammuun kee banamu. Sammuun kee barumsaaf banamu. Sammuu kee irratti beekumsi addaa dhufu. Maqaa Kiristoos Yesuusiin baneera sammuu keessan. Baneera. Yeroon baneera jedhu Waaqa ta'ee miti yaada. Maqaa Yesuusiin baneera. Si baneeran jedhan. Maqaa Yesuus waan durseef si bana. Maqaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo na keessa jira. Si banameera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Maqaa Yesuus Kiristoosiin abiddumna Waaqaa sin argatu. Abiddumna Waaqaa sin argatu. Namoonni tokko tokko amma ergan kadhadhee booda shaakala hafuuraa baay'ee jalqabdu. Shaakala hafuuraa jalqabdu. Waaqa duratti isinitti maa dibati guddaan akka darbaa jiru natti dhagaamaa jira. Narraa namoota irratti darbaa akka jiru natti dhagaamaa jira. Ameen jedh. Ameen jedh. Of irratti hin qoosin. Yeroo kee saayitii kee guyyaa kee irratti hin qoosin. Kana booda shaakala addaa eegalta.
Afuura keerratti shaakala addaa ergal. Jireenya keerratti shaakala addaa eegal. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Sineebbiseera. Eebbifamaa maqaa Yesuus Kiristoos nama na. Raakiyaa luuzeeppa. Braadiyaa luuzee mantaara bajeela baadee boos. Sineebbiseera. Elsaa siebbiseera. Hamaan keessan cabeera. Hamaan keessan keera. Saaraa sii kadhadheera maqaa Yesuus Kiristoosiin. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Iji kee banamu. Afuura addaa sirratti waameera. Afuura adda baasuu sirratti waameera. Afuura dinqii hojjetu sirratti waameera. Afuura mo'ee darbu sirratti waameera. Humna dhiiga Yesuusiin. Balbala gaa'ilaa ta'u, balbala hojii haa ta'u, balbala tajaajilaa ta'u, humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin sii banameera. Humna dhiiga Yesuusiin sii banameera. Labsa ofirratti naa banameeradha. Naa banameeradha. Labsa ofirratti naa banameeradha. Jedha naa banameeradha maqaa Yesuus Kiristoos. Kanuma dubbadha naa banameera. Eenyullee cufuu kan hin dandeenye naa banameeradha. Namni naa jalaa cufaa seexanii na jalaa cufaattee kan hin sodaan naa banameeradha. Eenyullee cufuu kan hin dandeenye. Guutami hafuuraan. Namni dhukkubsatee jira kan jette fayyi maqaa Yesuus Kiristoosiin. Okkee silkiin tokko Yurooppii irraa bilbilamee cufame deebisaa bilbilaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Balbala eenyullee cufuu hin dandeenye banameera. Balballi eenyullee cufuu hin dandeenye banameera. Balballi eenyu cufuu hin dandeenye banameera. Balballi eenyu cufuu hin dandeenye banameera. Humna dhiiga Yesuusiin. Dubbadhu biratti balballi eenyu cufuu hin dandeenye naa banameera. Waama dubbattoona nyaatta. Humna dhiiga Yesuusiin. Humna dhiiga Yesuusiin. Humna dhiiga Yesuusiin. Maqaa kana garas waa biraa gochuu hin dandeenyu. Maqaa kana garas waa biraa gochuu hin dandeenyu. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin eenyullee cufuu kan hin dandeenye banameera. Ofirra dabartee nama biraa gargaarta. Ofirra dabartee nama biraa harka qabda. Ofirra dabartee nama biraa lafaa kaafta. Ofirra dabartee nama biraa nyaachifta. Eebba kana sirratti abboomeera. 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 Maqaa Kiristoos Yesuusiin. 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 Ija foonii jaame baneera. Ija fuuraa jaame baneera. Gurra kee irratti shaakala haaraa akka dhageessuuf dubbadheera. Humna dhiiga Yesuusiin. Humna dhiiga Yesuusiin. Humna dhiiga Yesuusiin. Humna dhiiga Yesuusiin. Humna dhiiga Yesuusiin si eebbiseera. Profeet wanti immoo eebbifame nama Waaqaa guddaa nama Waaqaa eebbifame. Maqaa Yesuusii waan haaraan sii ta'eera. Waan haaraan siifis ta'eera. Makatarra badii labos. Brashee katarra badii aluuza. Mekandarra bii. Brosee kantarra bashii dhabaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Eenyullee cufuu kan hin dandeenye sii banameera. Eenyullee cufuu hin dandeenye kan eenyullee cufuu hin dandeenye naa banameeraadha. Waaqayyo eenyullee cufuu kan hin dandeenye baneera. Eenyullee narratti cufattee kan hin sodaanne. Eenyullee narratti cufattee kan hin sodaanne. Eenyullee narratti cufattee kan hin sodaanne. Balbala ogeessi maandisiin kam cufuu hin dandeenye banameera. Humna dhiiga Yesuusiin. Humna dhiiga Yesuusiin. Humna dhiiga Yesuusiin banameera. Banameera dhame cal jedhaati. Lakatara basaadha. Banameera. Ana banameera. Mana koo banameera. Tajaajila koo banameera. Hojii koo banameera. Akka manatti dukkanaatti nafu. Akka manatti dhiyeetti nafu. Banameera. Labsi ofirratti. Hosakatara baadee boos. Labsi ofirratti. Banameera. Akkanatti dhiyeetti nafu. Akkanatti dukkanaatti nafu. Akkan qabametti nafu. Banameera. Inni kun sirratti ta'eera. Inni kun sirratti ta'eera. Inni kun sirratti ta'eera. Inni kun sirratti ta'eera. Inni kun sirratti ta'eera.
inni kun sirratti ta'eera. Inni kun sirratti ta'eera. Bara kee irratti ta'eera. Jireenya kee irratti ta'eera. Umurii kee irratti ta'eera maqaa Yesuus Kiristoosiin. Laamiyaa zookoo toroboo shee dabas. Makata rabaa dabasa. Marhaadiyaa zoo balaa. Biraasiitomaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin banameera. Bitaan banameera. Mirgaan banameera. Duraan banameera. Maqaa Yesuusiin diinni kan cufe. Foonni kan cufe. Banameera. Anofii kootii kanan cufeyyuu banameera. Banameera ofirratti dubbat. Banameera. Banameera maqaa Yesuus Kiristoosiin. Banameera jireenya kee irratti. Banameera jireenya kee irratti. Banameera jireenya kee irratti. Diinni kan cufe baneeraan. Diinni kan cufe baneeraan. Baneera maqaa Yesuus Kiristoosiin. 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 Harka diinaa gaa'ila kee irraa kaaseera. Harka diinaa hojii kee irraa kaaseera. Dubbadha harki diinaa ka'eera. Hojii koo irraa ka'eera harki diinaadha. Harki diinaa hojii koo irraa ka'eera. Harki diinaa nageenya koo irraa ka'eera. Harki diinaa tajaajila koo irraa ka'eera. Harki diinaa ministirii koo irraa ka'eera. Dubbadha waldaan tajaajilu irraa ka'eera. Ka'eera harki diinaa. Harki diinaa ka'eera. Sagaleen Waaqayyoo akkasidha. Du'a barfiinsaa hin danda'udha. Waldaa kiristaanaa hin danda'u. Cabeera. Du'a barfiinsaa cabeera. Hin danda'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Saara. Balbal hojii sii baneera. Balbal hojii sii baneera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin banameera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin banameera. Banameera. Isuman dubbachaa jira. Banameera jechaan jira. Balbal hojii haa ta'u, kan gaa'ilaa ta'u, eebba ta'u, daa'ima ta'u, maqaa Yesuusiin balbala isaa baneeraan. Balbala isaa baneeraan. Diinni kan cufe baneera. Firri kan cufe baneera. Ofii keessanii kan cuftan baneera. Humna dhiiga Yesuusiin. Humna dhiiga Yesuusiin. Tasuma eebba namoonni hin qabne jirtu. Hin hojjettu. Sa'aatii 24 hojjettu. Halkaniif guyyaa fiiddu. Tasuma eebba kan hin qabne. Nama gargaartan immoo baay'ee qabdu. Warra akka innatti dhagahamaa jira. Natti dhagahamaa jira. Aansin eebbisa. Waaqayyo harka kee irra eebba ka'a. Wantaan qabadhe eebbifamuu dide kan jettan isin eebbiseera. Harka keessan irra eebba kaa'eera. 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 Maqaa Yesuus Kiristoosiin eebbifama. Barri keessan eebbifama. Jireenyi keessan eebbifamu. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Egaan yeroo gaarii akka dabarsine baay'ee natti dhagahama. Waaqayyo nu eebbisee na dhuga ba'umsa gaarii dhageessaniittu namoota bilbillis immoo akkuma isin argitan nu didaa jira bilbilli waanta ta'eef neetworkiin rakkisaadha. Kanaaf dhuga ba'umsa kan qabdan gara dura dursaa nutti hima. Eebbifama. Garuu waa tokkoon isinitti hima namoonni baay'een maqaa keenya hin kan jettan jirtu. Yeroo darbe waayifaa bakkeettan tajaajila amma garuu obboleessi tokko maqaa koon dubbatiin jedheera bilbilee naa galche manatti naa galche halkaniif guyyaa yeroo kamitti tajaajiluu nan danda'an waaqoo isin eebbisu akka dhuunfaatti namoonni na bira dhaabachaa jirtan jirtu akka waldaattis nu bira dhaabachaa kan jirtan jirtu baay'een keessan maqaa keenya hin kan jettantu jira baraaf jireenyi keessan eebbifamu ulfaadha. Bishaan bullee tokko birciqqoo tokko namni raajichaaf cobse gatiin argatu argata sagalee Waaqayyoo waanta ta'eefi. Egaan nuti kennaan nurra jira sin tajaajila sin kadhataanis ta'u qabeenyaa keessanii waan barbaadanii gorsaan illee haa ta'u nuyi ganaa hundumatti guutuu miti waan baay'ee nu hafa gorsaan haa ta'u qabeenyaa waan dandeessaniin nu bira dhaabachuu nu tajaajiluu dandeessu Waaqayyo immoo sinaa eebbisu eebbifama. Kana booda akkuma kana yoo yeroo tokko neetworkiin konneekshiniin nu didee akkuma kana immoo yeroo argannetti baaneeti isin tajaajila amma mana koo keessan jira jechuudha. Mana koo keessan jira yeroo kana dura mana iddoo biraa dhaqeetan kanan isin tajaajilaa ture obboleessi kun naa galchee jira waayifaa naa galchee jira manatti naa galchee kan konneekshinii akkuma beektan kan biyya keenya baay'ee gaarii miti inni noormaaliin baay'ee gaarii miti kan teelee irraa galfadheen jira manatti obboleessa tokko bara isaa jireenya isaa Waaqayyo eebbisu karaa hundumaan immoo akka dhuunfaattis bilbiltanii na bira dhaabachaa kan jirtan saantima guutuudhaan waan kamiin illee nu gargaaraa kan jirtan dhugaan isinitti himaa Waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisu hamaan isin hin argin jireenya raafaa jiraadha. Addunyaan kun rakkina jala jira
warri Eurooppii rakkina jala jiru, warri Ameerikaa rakkina jala jiru, Afrikaan, Eeshiyaan, biyyi hundumtu Itoophiyaa dabalatee rakkina jala jira. Namni hundumtu rakkataa. Garuu isuma kanarraa immoo irrisanii ijoollee waaqayyoo gargaaraa kan jirtan, ijoollee waaqayyoo bira dhaabachaa kan jirtan, baraaf jireenya keessan eebbifamu, naa jiraadhaa, naaf eebbifama. Warri simbiraa halkanii halkan gaarii, warri simbiraa guyyaa immoo guyyaa gaarii, deebinee immoo wal argina. Isina hubachiisa. Peejii makanarrattan poosti godhe beeksisa hojjedhaa. Galuu yoo ta'e sanbata ganama immoo nan gala. Akka biyya keenyaatti sanbata ganama naannoo saayitii 4 walakkaa kaasee nan gala. Yoo haalli konnekshinii naas irrate gara galgalaa saayitii 4 kaasee nan gala. Haalli konnekshinii yoo na irrate naa mijate lachuusaa keessaa numa naa mijate yaada. Naa jiraadhaa naaf eebbifama. Warri yuutuubiidhaan daawwattan maqaa Yesuus Kiristoosin dhuga ba'umsaan deebinee wal argina. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosin waan haaraan isinii ta'eera. Warri feesbuukiidhaan daawwachaa jirtan kun deebinee waan haaraadhaan wal argina. Dhuga ba'umsa baay'eetu gara keessanii gara kootti burqa. Maqaa Yesuus Kiristoosin. Galata baay'eetu immoo gara keessanii gara Waaqayyootti burqa. Maqaa Yesuus Kiristoosin eebbifama. Sinan jaalladhaa, naa jiraadhaa, ulfaadhaa. Waaqayyo bara keessan hundumaatti isinii wajjin haa ta'u.